Barasaa dheeraa yookiin immoo umurii isaa hedduusaa biyya lafaa keessatti yookiin immoo mana Waaqayyoon alatti gubeera Phaawulos. Wanta baay'ee gochuudhaan Phaawulos kun naturally uumamaan jagnadha. Waaqayyo baay'isee jagna barbaada. Waaqayyo jagna barbaada. Sodaattuun barbaadu Waaqayyo. Gaggalagaltuu akka bishaan gabatee irraa hin barbaadu Waaqayyo. Phaawulos murataadha, kutataadha, murteeffataadha. Baay'isee afurri qulqulluu gara jireenya namaa yeroo dhufu murtoo gaariidha nama keessa kaa'a. Namoonni afurri qulqulluu jireenya isaanii keessa dhufu afuraan guutamanii hin agaamu miti? Hin agaamu? Firiidemii waan dhaalaatuuf akkasitti yoon tajaajilu. Bishaan? Maayikii wayyaa? Ishi. Okay. Tole. Galatoomaa nan abboomama. Takka yoo lafa gaa'ee moona loliinaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos nama murtoo qabu, nama ejjennoo qabu. Odoo gooftaan amanii dura Phaawulos lolan galchu. Lolatti beekamaa. Indooma akkanadha miti? Filiphisius keessaa gaafa ilaaltanii ani jedhaan wangeela mootummaa Waaqayyoo kana eenyuyyuu tajaajilaan tokkoyyuu ija jabaatee anatti Iyesuus fayyisaadha jedhee anatti maaliin godhu? Hin himne na sodaattu waan ta'eef. Amma namoonni yeroo wangeela misirrinnati yeroo muraayyuu ture yoo wangeel sirriitti warra kan jedhu waldaan keessa turetti qabna. Eebbifame gooftaan si eebbisu. Innaa yeroo baanu wangeel sirriitti yeroo baanu namoota chestii qaban namoota tokaandoo minaamin ushuu minaamin kana baratan kan fakkaatanii namoota xuunchaa qabanii bira dabarran. Mignaatu yoo itti himne nu qabaloonne. Wangeelli qabne kan himamu yeroo baay'ee eenyuttidha. Warra qaale godolo warra fiiganii nama akka qabne kadhattoota warra karaara Yesuus fayyisaadha jedhameetti himamu. Warra ciccimootti poolisootatti minaaminiti warra IS faattama namni wangeela himee beeku jira. Namni nan himamoo jedhee irratti kadhachaa jiru jira. Al-Shabaab, Boko Haram, minaaminiti dhaqee wangeela hima namni jedhee as keessaa qophaa'aa jiru eenyudha. Waaqayyo isaa eebbisu harka kee ol qabame. Abeet. Injiru miti? Injiru kanaaf kan qophaa'e. Phaawulos warra akkasiiti ciccima warra akkasiiti. Warra akkasii sodaatamudha. Indoon warra Al-Shabaab, Boko Haram, minaamin kana naannoo isaan jiran yaa Waaqayyo achirran darba eegiiti nagaanotu isaan hin argin bira na dabarsi jenna miti? Miti? Kan Waaqayyoon galateeffannoo irra nagaan bira dabaru. Malee yaa Waaqayyo isaan duukaa walitti na fidi wangeelan itti ma jennee beenna. Warra agaazii warra magaazittis hin baqanne arginu malee wangeelatti hin himnu. Mitire Phaawulos warra akkasiiti warra sodaatamaa. Kanaaf akkaneedhaan nam tokkoon keessan na dura dhaabattanii Yesuus fayyisaadha jettanii natti himtanii hin beektan. Gootummaa koo waan beekuuf, onnee koo jagnummaa koo waan beekuuf, namni nama ho'uu akka hin dandeenye waan beekuuf qofaasaa natti mul'atee natti himee. Mee iyyaati ameen jedhame. Yesuus qofaasaa maal godhe? Natti mul'ate sinittaa mul'atu. Waa tokko sinitti hima. Namni Yesuusin arguurraa kiristinnaa jalqabe eebbifamaadha. Jireenya isaa keessatti Yesuusin arge. Ameen jettu? Mee argeen jalqaba jedha. Tajaajila arguurraa yoo jalqabne gaarii. Nan argee kanaaf isumatu natti mul'ate na jilbeeffachiise nan mo'ame waan hundumaa gaafas nan gate. Yesuus waan hundumaa nu agachisiisu. Waan ulfina isaaf hin taane nu agachisiisu. Kanaaf namichi kun erga Yesuusin argee booda caafuutti ergaa Waaqayyoo isa keessa dhufu namoota jenereeshiniif dabarsuutti gadi taa'e. Waan gaarii isin keessa jiru caafa. Muuxannoo gaarii jireenya keessan dudduubatti dabarsaa turtan caafa dhalootaaf. Dabarsaa jenereeshiniif gaariidha. Namni next namoonni Waaqayyoo yeroo baay'ee dhimmi dhalootaa isaan dhiphisa. Nama sin bukkee jiru dhimma garaa kee moo dhimma dhalootaa dhiphattaa'edha. Turuutti ilaala maaluutti naa himaa. Garaa kee moo dhalootaa dhiphattaa'edha. Namoonni Waaqayyoo next generation facilitaterii dhaloota dhufuuf haala mijeessituudha. Namoonni Waaqayyoo jechuudha hin yaadu waa'ee dhalootaa miixatu. Waa'ee dhalootaa siree isaanii irra ciisanii qummaadhaa bulu aadaa bulu yaa Waaqayyoo dhaloota kan akkam goota jenereeshinii kan akkam goota jedhanii dhiphatu. Ifi nama waa tokko singaaf edda galgala forii qulqulluu halkan tun ciisu waa tokko natti dubbateera. Gubaa'ee kana keessaa nama baay'ee qabeenyaan sooromutu jirane. Baay'ee jechuudha qabadhaa kana.
baay'ee nama qabeenya guddaa Waaqayyo harka isaa galchutu jira gubaa'ee kana keessa. Baay'ee horii guddaa nama Waaqayyo harka isaa galchutu jira. Halkan ciiseen arga. Parpasii Waaqayyo nama kana harka immoo horii guddaa galchuuf mishinii isaaf. Irraan oolcha warri jettan ameen jedha ameen. Ameen. Memee warri mishinii Waaqayyoof eebban barbaade warri jettan. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sin harkaa galu. Ameen. Ani halkan nama kana xurutti bareera. Afur qulqulluun natti argisee ciisee dadhabeen ciisee ani sagannellee dadhabeen ciisee dhagee xinnoo tokko saganneen ciisee garuu ergaan kun gara koo dhufe. Haleluuyaa. Ameen. Mee ameen jedhamee. Ameen. Yesuus Kiristoos guddaadha. Ameen. Kanaaf namichi kun nama guddaa nama Waaqayyooti. Isinis bara keessanitti dhalootaaf yaaduun gaarii wanti sin aachisu wanti sin qummaachisu waa'ee maaliiti isiniif? Mee of gaafadhaa. Waa'ee dhalootaa yaaddu waa'ee dhalootaa kadhattu yeroo kadhattan mata dureen kadhannaa keessanii waa'een jenereeshinii keessa jira. Waa'ee dhaloota amma jiru waa'ee dhaloota dhufu Waaqayyoon kadhattu muuxannoo keessan gaarii immoo dhalootaaf dabarsitu. Waan kaleessa isin irratti kuftanii dhaloonni akka hin kufneef ani kaleessa kana irratti kufee cabeera. Isinis achirraan gortanii akka hin cabneef eeggadhaa jettanii dhalootaaf hin dabarsitu. Gaarummaa kaleessa irra deemtanii fayyadamtan immoo ani achirraan deemeen waan gaariitti bee isinis achirraan gaarii godhaa deema jettanii dhalootatti dabarsuudhaaf qophaa'aadha. Moo akkuma harree inni akka mootku saaraa hin qalu jettanii du'uudhaaf qophaa'eertu silaa duuti nafu. Kiristaanii du'an sodaatu miti du'aaf qophaa'a malee. Du'an baqatini du'aaf qophaa'i malee dha nama simbira jiru. Kiristaanii qophaa'ee du'a. Kiristaanii maal ta'ee du'an jedhu? Qophaa'ee yaa Gooftaa qophaa'eera amma kana fudhadhu dhee du'a kiristaanii. I'm ready. Ameen jettu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Phaawulos xurutti waan isa keessa jiru mana hidhaa keessa illee taa'ee macaafa waxaatota sadii barreesse macaafa Xiimotewos lamaansaa kan sin ajaa'ibu harki isaa miilli isaa hidhamee mana hidhaa Efesoonitti hidhamee mana hidhaa baay'ee beekama rakkisaa ta'e itti hidhameeti ilkaan isaatiin iskiriiptoo qabateeti barreesse. Ilkaaniin Phaawulos isa dhiphisa qaba akkana dandoomadee tokko ani yooni dhabeeyyuu wangeelli Kiristoos hin hidhamne. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Harki koo miilli koo yoo hidhameeyyuu wangeelli Kiristoos hin hidhamne. Ameen. Waqni beetii caccabsee beeran. Ameen. Galaana hireera inni. Ameen. Awwaala dhiigeera inni. Ameen. Wangeelli hin hidhamu warri wangeela lallaban yoo hidhamaniyyuu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Mee haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Wangeelli numa deema. Ameen. Mee wangeelli numa deema dame. Wangeelli numa deema. Ameerikaa keessa wangeelli maal ta'a? Hin deema. Maal taata? Hin deema. Maqaa Yesuusiin gargaaraan hin deemin. Ameen. Miilli wangeela haa deemu yee. Ameen. Magaadora bashara baarabaagaaradia. Haleluuyaa. Maali jedhana mul'ata tokkoon arga miila namaatu miiluma namaan arga baay'ee kana miilli namaa kuni intini ta'a. Akkam jedhee isinii ibsa miiluma namaa kanatu namichuma. Kuni ol namichuma miilli namoota muraasaa garuu gubaa'ee kana keessa akka maleetu ni yaa'u nan. Ameen. Yaa. Ameen. Hinuma yaa. Ameen. Waaqayyo miila kee dheeressa jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Wangeelli maaliin ta'u? Hin hidhamu. Wangeelli badataa wangeelli irraanfatamataa jettanii yaaddeeyna. Inni warra isa morman awwaalee ol ba'ee mul'ata. Ameen. Yaaddeeyna wangeelaaf. Abiddi wangeelaa dhaama jettanii yaaddeeyna. Garuu ani bara kottu tajaajilii nama ta'edha yaaddaa. Ofiin yaaddaa. Wangeelli numa deema. Wangeelli numa mul'ata. Wangeelli numa dubbata. Mee wangeela dhaame. Jedhe mala wangeela dhaame. Amiin jettu. Waaqayyo fayyuma si fide siin biyya kana. Waaqayyo ergamaaf si fide. Waaqayyo mishiniidhaaf si fide. Akka Yoosef Waaqayyo galaa godhee biyya kana kan si fide fayyuma miti siin ameen jedhi bee. Mishinii Waaqayyo muftaati. Beekis hin beekinis Waaqayyo mishiniidhaaf si fide. Haleluuyaa. Laba gaadiyaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Phaawulos jenereeshiniidhaaf dhalootaaf xuruutti barreessa. Iddoo tokkotti yeroo barreessu
gammadee nagaa dhaabee fayyaa keessanii abaluunfaa fayyaadha maqaa namaayyuu dhahee jechuudha. Abaluunfaa sin gidduudhaa nagaa isaaniitiin hidhata hojii wangeelaa nu wajjiniin ta'anii kan hojjetan akkamitti jiru manni isaanii jireenyi isaanii nagaadha jedhee gaafatee jalqaba. Galaatiyaa irratti garuu waa'ee isaa dubbachuutiin jalqaba. Ani Phaawulos jechuutiin jalqaba. Maaliif beektu? Phaawulos ni mormu. Waldaa Galaatiyaa keessa barumsa baay'ee gadhee jira biyya Galaatiyaa keessa. Phaawulos ergamaa miti jedhu. Phaawulos Waaqayyo biraan ergamne seexanni tokko tokko waldaa keessa tajaajila maarii. Seexanni tokko tokko biyya keenyaati biyya kana miti. Isa biyya kanaan agarree kan. Jedhee sattu kan Hoi jedhee kan inni ari'u eenyuun? Tajaajiltoota. Dadhabbii tajaajiltootaatti bishaan dabalu. Hoi jedhee jechuudha. Hoi jedhee fakkeenyaaf amma uummanni amma kana baay'atu kun iddoo kana jiraachuunsaa waggaa kurnan kana waggaa digdaman kana eewwatu ture. Tajaajiltoonni itti dadhabanii waldaa kana asiin ga'an jiru. Sini kadera kan dadhaban jechuudha. Seexanni isa kana maal godha? Bezeeroo yaabbaasan. Bezeeroo aገልግሎታችንን bezeeroo የሚያባዛ ሰይጣን ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ካገኘው ገስጸዋል። ሲያይፈቱ ዋቀዮን ጀነን አነማን ቤኩ ጎፍታ ኮ ተጃጅሌራ ተጃጅለ ኮ ዜሮቲ kan baay'istooti tolasaa keessa kan teessu badhaasaa keessa kan teessu kufi yoo kufu baatte immoo waanuma ta'e godhi sokkeetti. Seexanni tokko tokko jedhan seexanni hojii qabdi job descriptionii waliilaatti ishee waldaa keessa jirtu tajaajila ari'u hojjettee ma bakka fookesii ishee jirran hojjettoota waaqayyoodhaan maaliif beektu yoo isaan gaddan waaqayyoon gadda ወደንም ጠላንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ካዘኑ እግዚአብሔር ያዝናል። ስለ እግዚአብሔር ባሪያዎች ድካም መጸለይ ነው እንጂ መፍረድ አይደለም። ዋቀዮ ነው አገርጋር አሜን ሜ ዋቀዮ ነገር ጋር ይላል ዋቀዮ ነገር ጋር መጫን ሁሉ አገልጋዎት ፈረዳ እንጂ አገልጋዎታ ማልጎዳ ፈረዳ ገርጋራ ኛችሳ ኢጡፍሳ ቡኬዳ በዳረ ማለ ፈረዳ እንጂ Macaan qulqulleechu ani rakkina qabu wayyaanaa bitaa moon jenne gare wayyaanu kadhatee dhufee akkana hin jenne reyaalitii wangeelaa garuu dubbachuun dirqama. Phaawulos akkana waldaa Galaatiyaa keessa hojjedhee Phaawulosumti lafa sana akkana hin jenneef kan mormutu jira hojjedhee jechuudha hojjedhee yeroo tokko yeroo Itoophiyaa jiru tajaajila bonaaf ganna na qaqqabsiisu waldaan. Ganna qabada taraa qabatanii na qabsiisu. Na jaarsi waldaa amantoonni waldaa tokko na barbaadu. Jaarsi waldaa tokko immoo tudu'ee qabdi waldaa sana kun barbaadu. Mucittiin sun dhuftu xalaata manguddoo waldaati jedhanii qofaasa sabsaabii waldaa. Hin mormannaan giddii dargaggoonni asitti qabanii dhattee waamtamoo waamtonnaan naqamtee xalayyaasa waldaan bareessee qabatee na qabsiisu dhufe dallanaamti isaa dhufe. Tajaajilaaf si barbaadnu irra. Eeshiin jedhe. Kottenne xalayyaasa irraa fuudhee waaqayyoon galateeffannee gaafa galateeffachuu halkamnu seexanii keessaa iyyi. Akkanitti Dasaaleenyi Tafaa namni waaqayyoo yennaa Itoophiyaa ture sagantaa tokko irratti otunni waan tokko dhugaa ba'u dhaga'e wajjin tajaajilu maaliin dhaga'e Keeniyaa tajaajila deeme tajaajila yeroo deemu dubartiin Faransaayii tokko manguddoo waldaatiin tajaajilti. Affeerraa qopheessitee mana isaa dhaqee akka inni nyaatuu fi isa affeerti. Ayyaana obboleessa sanarra jiru yeroo Itoophiyaa jiru baay'ee niqqisiifadha. Amma biyya kana jira akkama kan ta'e hin beeku yeroo achi jiru garuu baay'ee niqqisiifadha waaqayyo. Ayyaana guddaa sarara jiru waan argeef jechuudha. Ennaa yeroo inni dhaqu nyaanni baay'ee biiffee dhiyaatee dhiqatee fudhachuuf yeroo dhufu afur qulqulluu hin nyaatin na jedhee eeshii jedheedhiis namoonni nyaatu maaliif hin nyaattu jettee gaafatteedha inni afaanicha hin danda'u namoonni kaniif jiru ay booddeen nyaadha jedhee sodaadhee dhumarratti namoonni nyaatanii hin galateeffanna jedhee ka'ee yeroo hin galateeffanna deega'u isheen immoo bineensa taatu takka qabarootaati
takka yeeyyitaati takka waraabessataati. Namoonni buddeenicha sana nyaatan hundi isaanii በኢየሱስ ስም jechuun danda'anii maaliif affeerraa ishee nyaataniiru affeerraa gaaniitiin qopheessu isa duwwaadha በኢየሱስ ስም jechuu kan danda'u. Yeroo inni takka ifatu yeeyyitaati. Yeroo inni takka ifatu jallee maal taati? Yeroo inni takka ifatu maal taati? Namni hundumtuu achitti bakka wayyaaniin xuraa'eera. Dhugaa dhabu. Faayinaalii hafuurri sun yeroo keessaa bahu dubartittiin obbarte nyaata kana eenyutu qopheesse? Eewudha kan qopheesse. Ani hin beeku. Agartanii affeerraan sun kan eenyuti? Kan agaanintiiti. Waaqayyo ija keenyaa banu. Ameen. Nama sin bukkee jiru Waaqayyo ija kee banoodha. Waaqayyo ija kee banoodha. Dabalatti naannoo Waaqayyo ija kee banoodha. Ameen. Hon jedhee gartanii. Ameen. Phaawulos nama Waaqayyooti. Nama murteeffataa. Kana waldaa Galaatii akka dhaqeen tajaajille seexanni baay'ee saariyata. Dubartittiin eedha kan ajaa'ibe Dassaaleny. Yeroo lallabaa irraftee. Yeroo kadhannaa irraftee. Yeroo dubbii garuu bakka alatti taatee xuruuti qotu deessite. Namoota agaanittiin keessa jiru baay'isoo yeroo lallabaa yeroo baay'ee yeroo dubbii waaqa dubbatamu yookiin immoo sigara giddee ameen jedhan maal jedha homaan jedha ameen jechuu isaaniiti sagalee guddaan ameen jedhamsan. Mee yaati ameen jedhame. Ameen. Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Silaa nummoo rakkinni kee guddaan moo tokko baay'ee beektu Itoophiyaatti walii dhalanne akkuma dhufneeni aadaa warra biyya kanaa dafnee kaachaafi godha kan keenya dafnee awwaalla mitiidha. Kun amala keenya miti. Kanaaf warri biyya kanaa jedhumee kanaaf kan goonee waldaa keessa yeroo dhufnu namoonni biyya kana gaanii deebanii biyyatti nu rakkisu. Yeroo nu raajiitti dubbannu iyyuu yeroo nu ergaatti dubbannu warri biyya keenya dunuunfataniiti haaleluyyaa ameen ameen jedhu warri biyya kana gaanii deebanii manuu ilaala. Adarame waan tokko sirriitti hima. Macaafni qulqulluu mataa raasaa hin jenne ameen jedhaa. Ameen. Kana mataa raasiin ameen jedhaa. Ameen. Warri asii jaallatanii mataa raasu miti mataa isaanii qabameera. Haleluuyaa. Ameen. Warri mataan keessa nagaa ta'e mee iyyaati ameen jedhame. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kanaaf Phaawulos jara kana biratti ani hojjetaa Waaqayyo isa jiraataati. Ameen. Anaan kan na waame nama miti Waaqayyo na waame. Ameen. Hojjettoota wangeelaa kan waamu Waaqayyo. Ameen. Wali waaminaa firaa. Wangeelatti hojii wangeelatti waltajjiitti firaa wal waamuun hin jiru. Waltajjiitti kan nama waamu Waaqayyo. Ameen. Roomaan Kaatoolikii kan isheen kufte maaliif beektu? Tajaajilli mana Waaqayyo ayyaanaan miteetti. Roomaan Kaatoolikii kan isheen kufte. Barinni guddaan kan ishee keessa dhalate. Tajaajilli maaliin sanyiidhaan, qomoodhaan, laga lakkaanii, qeerii lakkaanii, ilma kaakayyuu, ilma baabayyoodhanii wal funaananii waltajjiitti wal yaasuudhaan. Ayyaana miteetti. Maartiin Luuter immoo yeroo gookare no. Tajaajilli ayyaanaani malee sanyiidhaan miti. Ameen. Roomaan Kaatoolikii keessatti ilmi tajaajila abbaan tajaajilaa yoo ta'e ilmis maal taate dhufe tajaajilaa ta'a. Namoonni Waaqayyoo kan isaan mormanii kana no. Tajaajilatti ka'u abbaan yoo waamame ilmi waamamuu dhiisuu danda'a. Waamichadha tajaajilli. Ameen. Abbaa Waaqayyo waame abbaa Waaqayyo ayyaana kenneefi waltajjiitti bahuu qaba. Ameen. Inni namaa dhufe nurraati haa galu. Ameen. Inni Waaqayyo fide olaa bahu. Ameen. Maartiin Luuter kana kan inni ameen jettu. Ameen. Inni Waaqayyo biqilche haa biqilu. Ameen. Inni Waaqayyo kaase haa ka'u. Ameen. Innati kaaste haa godhame Waaqayyo. Innati kaaste haa ka'u. Bakka kan. Innatu waamte haa dhaabatu. Ameen. Innatu waamte haa dhaabatu. Kana kan barbaachisu. Ameen. Biqiltuu Waaqayyo namne haa buqqa'u. Ameen. Kan Waaqayyo dhaabe immoo biyyootu irratti wal ga'iyyuu hin buqqa'u. Ameen. Kana sofee guudha. Kana sofee guudha. Kan Waaqayyo dhaabe buqqisuu yaalina. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Ameen. Amma Addis Ababaa keessatti akkana jedhu.
ምን ካጣሽ እኮ ወንጌላዊነት አታጭም። ካጣሽ ስራ ወንጌላዊነት አዲስ አበባ ተከለ ማይራም yoo dhabde wangeelaawi ta'uu dadhabdu kanaaf badancin kamiin barumsatti wal jetti dargaggeessi yoo dhabde wangeelaawi mataadha barnoota tincin kamiin dhugoon agarsiisanii hojii salphaa argatanii wangeelaawummaa maali beektu wangeelaawummaani turgumii isaa eegeen deemne ka biyya keenyatti wangeelaawiin mandaran oolu wangeelaawiin mana bunaara naanna'an oolu yerootti makkiyaatoo dhuguun qabu wangeelaawiin wallagatti waldaan banu wallagatti waldaa banuun hin barbaachisu ka wangeelaawiin gara Moqaadishootti kan inni ba'u wangeelaawiin ma Somaalee faatti kan inni deemu dhuguma wangeelaawii yoo ta'e sidii galeera waaqayyoon waa gargaaru mee waaqayyoon gargaareera amma garuu biyya keenyatti makkiyaatoo furdaa kan dhugu wangeelaawii waan ta'eef akka kaattaash jiru gooftaan nu waa gargaaru Phaawulos anaan kan na waame waaqayyoodha hojjetaa isaa godhee waaqayyo na waameera ergamaa isaa godhee waaqayyo na waameera jedheeti eekkamaan jalqaba Galaatiyaa kana keessatti maaliif beektu waldaa Galaatiyaa keessatti wanti baay'ee mul'atu namni waldaa keessa nama gosa sadii jira nama uumama akkuma uumametti kan jiru kan hin tuqamne akkuma uumametti kan jiru sidii galeera kan hin tuqamne bakka giddii kan hin qabne bakka amee bakka dubbii waaqayyo sin galuufi hin mormus sidii galeera hin mormus hin lolus hin lolamus hin tuqus hin tuqamus akkuma uumametti jira nama akkasii jira waldaa keessa tokko lammaffaa nama foonii namni foonii immoo yeroo tajaajilli hafuuraa ta'u maal taphattamu jirri kun duraan fitanii yeroo wanti foonii jalqabu immoo aandeenyaadha kana malee abbeera dinqiidha kun abbeera haranaa ta'eera maaliif nama foonii tansaa argate nama fooniiti sadaffaan immoo namoota hafuuraa waan hafuuraa kan leellisan waan hafuuraa hundumaarra kan caalchifatan isa kaan kan gatan jechuu komiti waan gaarii kan ta'e kan foonii keessaa kan fudhatan waan hamaasaa kan didan garuu hangafummaa kan kennan waan hafuuraa kan jaallatan wangeela kan jaallatan faarfannaa kan jaallatan kadhannaa kan jaallatan sooma kan jaallatan soomanii sagaduu kan jaallatan dubbii waaqayyoo dubbifachuu kan jaallatan waan hafuuraa kan leellisan waldaa Galaatiyaa keessa kan jiru namoota fooniiti namoota foonii waanuma fooniif ta'u duwwaa kanaaf sagalee waaqayyoo garaan isaanii waaqa isaanii kan inni waanuma foonii duwwaa kan leellisan namoota akkasiitu jiru kanaaf Phaawulosiif iddoon laatan tajaajila isaaf iddoon laatan Kiristoosiif iddoon laatan kanaaf Phaawulos jara kanatti hundumtuu ija qaba'ee namni fooniis ija qaba'ee namni foonii hedheeti hunda isaa dubbachuun danda'u dafeen dubbadhee gara xumuraatti sin fida iji hojii foonii mul'ataadha inni tokko halalummaadha halalee ta'uudha halalummaan dhiirri halaleeni dubartii argate hundumaa haadha manaa godhachuu kan yaalu dubartii halaleen immoo dhiiruma argatte hundumaa abbaa manaa kan godhattu akka Elizaabeet jechuudha halalummaan kun achi keessa jira xuraa'ummaan kun jira jechaan xuraa'u gochaan xuraa'u miidiyaadhaan xuraa'u sini galeera feesbuukiidhaan xuraa'u yaadaan xuraa'u raawwiidhaan xuraa'ummaan kun jira xuraa'ummaa gurguddaa jira jireenya gadhiisii bakka akka barbaade akka feete jireenya akka feete Kiristinnaan immoo akka fedhan jiraachuu otoo hin taane akka fedha waaqayyoo jiraachuudha jireenya gadhiisii maal gashe waa'ee koo maasi gashe waa'ee koo biyya mirgaa jira way good biyya bitaa eenyutu ture sini galeera jireenya gadhiisii bakka firiidemii baay'ee way Kiristinnaan luugama qaba Amen. no jechuu qaba kun sirrii miti jechuu qaba natti dubbachuu hin dandeessu walii jettan dubbachuu nan danda'a nan danda'a bakka nan danda'a jedha kanaafan dubbadhu waaqayyo nu haa gargaaru jireenya gadhiisii jireenya akka feete jiraachuu jedha inni ittaan immoo maayedha namoonni dubbisaa jedha waaqayyoolii tolfaman waaqessu waaqayyoolii tolfaman jechuudha aniif isin amma qaalluuf hin sagadu dhugaa dhabu namni kanaa qaalluuf sagadu hin jiru waaqa tolfamaa namni mana tonkaayii deemu sin jiru as keessa garuu namni waaqa tolfamaa waaqeffatu moonii bos keessa
Hina bahu bada. Argamu dandaatu barbaada. Ijoollee keessan waaqa caalaa warri jaallattan waaqa isinitti ta'aniiru. Tokko. Bakka yeroo hundumaa mucaa godhatan. Mucaan keessan, intalli keessan, ilmi keessan, abbaan manaa keessan, haati manaa keessan, atteenshinii keessan waaqayyo irraa kaasteetti taanaan waaqa isinitti taateetti. Of eega baay'ee. ልጆቻችን አምላካችን እንዳይሆኑ ጥቃቅን አምላኮቻችን ልጆቻችን ናቸው። በቃ አለቀ። ጆሌ በከኛ ማለ ዋጋ ከኛ ነው ትንተይ አሜን ማለት ራሜ እንጀራ አሜን ይወዩ ጀረገ ይወዩ ጀለ ዋጋ ከኑ ትንታን ዋጋ ተልፈማ ነሶዳ ሲገረ ዋጋ ሊከኛ ከኑ ትንታን ሶዳዳ ዳልከ ቀበኝከ ዋንት ኑይ ዋቀዮ ጫላ ጃለኑ ከልዩ ዋቀ ከኛ ዋቀ ተሎ ማይቹን ይሰጥ ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር ሁሉ አምላካችን ነው። ዋቀዮ ጫላ ከኑይ ውልፌስን ሁንዱምቱ ማልከኛ ዋቀ ከኛ እንኩን ኢጆጂ ፎኒ ረባየንቱ በርሲሳን ገርገር ጨቡ ዌኖ ማቺ አልባዱማ ቆጮሎ ወባየ ሰሰነ ዱቢሳ ብሬድ በላኮሰኒ ደሚለ መጥኑ ኢጆጂ አፉራሞ ሰከና ዱባቹ በርባ ጃላል ሜ ጃላል ዳሜ ሜ ደበላ ጃላል ዳሜ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ዋቀዮ ጃላል ዋቀዮ ማሊዳ ጃላል ሂዳዋን ተለማከን ቀባ ነው ፈገዳ ሂዳዋን ለማ የወንድማችሁ ባለኢዳና የምስጋና ባለኢዳ እንዳትሉ ኢዳኖ ፖሊስ ከሰኒ ኢዳን ገለታ ሲንረከን ጅራ ነው ፈገዳ ማልጀቹ ኦፖሊስ ከሰን አከደ ገልገለ ይላል ቃየ ኢዳ አቤል ባሴራ ገቲና ማሜ እንቲል ማማ ነምኒና መጀሰ ብሪሜ ከከፈለ ቢሊሰባ ኡልፋታ ቃየን ማልቴ ቤት ወርገ ዲገ ፖሊስ አደንገላሴ ጆራቴ በረጅሬኛ ሳጉቱ ሂና ባረሜ ገቲና ማሚዱ ገቲኒ ዲገ ፖሊስ ኦፊ ዲገ ፖሊስ ኦፊ አንገላሱ በራው ፊን ጉቱ ጆሩ ጆንጃውን ዋንጎዳን ዳቡድ በረከና አናቢስ እንግዱ ነምኒ ጩቤ ቀበቴ ኤቦ ቀበቴ ካሴ ቀበቴ ወራዱ እንጅሩ ኤቦ ረከንጫሉ ኩን ጅራ ወይ አረባ አረቢት ኩኑ ሜላላሜ ሜላ ነማ ወልትነቲ ጋፈሎ ላሞሽነስ ከሰ ጅርታን ከበላ ሞስከስ ካና ከበላ መሸኔሰር ነማ ወልትነቴ ከንቱመሙ ኢጃ ከናሙ ሐርካ ሸኔሰር ሲኒ ጎዴ ረተስ ከሰ ደሰ nama mal gode nama walitinate waqayo araba kenya fayus amen me waqayo karadame ya waqayo dame araba ko fayus barakana namni wallama walfita scripto vi araba biya kenya tu wari charra scripto ne marati barresu waqayo sanif kenne haramu damani boru daraddaru bakka abalun kana wangode kana godera abalun kana wangode kana godera mali scriptor asitti mo shekana arab way bolote ke sani mal dubat malaso yero wala gartan way yesus mo way boleti ke sani ajanda ke san arab bayza way wata ko sanitu arab ni baran duman dubat arab ni bari dubachuni saf kenname murtad bararani kesan dubbachu danda utti wangari dubbada amen barani dubbachu danda bokkan gabinef errendebiya bararani kesan dubbachu danda kanatti wangari dubbada amen barani dubbachu danda bu akkan gabinef debitani hikachun dandesa guyaritti arani kesan idamu baye fagobiti ugaro baritti arani kenya dubbachu danda bu baye fagoseina hunda kenya rayu baye nuti diyor gaba sakkan gabine baran dubbachu danda otu wangere dubbadderate baran ramni ko dubbachu danda otun farfadderate baran sana gochu danda otun kana goderate namonni yero gara duatti deman ademsa shanja ke sadar warra gumma fayya barata nagar gawrandes kesuma inni tokko malida yemmo akka duwani barani namonni
hojii guyyaa dhalatanii kaasanii hojjetantu yaadannoo isaatu sammuu isaaniitti dhufa. Sammuu kana keessa wanta isaan bara jireenya isaanii hundumaatti hojjechaa turan release kan godhuufitu jira. Orgaanii kana godhutu jira bireeni namaa keessa. Waan hama hojjetanii nama dhoskaa turan. Waan gaarii hojjechaa turanii namni hin beekne isaa ta'u. Yommuu akka du'anii barani inni kun release godhaaf ija isaanii dura dhufa. Kaameraa wayii fakkaata. Itti argisiisa. Ati namni hin beeku malee kana gooteedda sana gooteedda. Yommuu wantichi waan gaarii ta'e itti gara du'aatti enjoy gochaa deemu gammadaa deemu. Yommuu hojiin isaanii hamaa ta'e garuu utuu jecha gaabbaa yaaddaa siqaayii guddaadhaan namoonni kan du'an namoonni hamaa godhan hin dhufa waan ta'eefitti. Yaa obboloota ko yommuu waan gaarii gochuu dandeenyu kanatti yommuu nama jaallachuu dandeenyu kanatti obboleessa keenyatti waan gaarii dubbanne jechi ajjeesas hin fayyisas. Anama obboleettii ko jecha sammuu ishee miidhutti dubbadhe miidhuun hin danda'amu. Nam miidhachuu hin dandeessu otuun itti dubbadhe miidhamti nama waan taateef. Qoodaan hamaa dubbadhe ishee miidhu gaarii otuun itti dubbadhe immoo hin gargaaras. Qooda hamaa walitti dubbanne wal miidhu gaarii walitti dubbanne. Ameen. Mee ol kaasatti ameen jedhame. Ameen. Arraba keessan irra Waaqayyo jecha gaarii haa kaa'u. Ameen. Dubbii gaarii haa kaa'u. Ameen. Mee akkanadha yaa Waaqayyo jedhame. Yaa Waaqayyo. Arraba korraa jedhame. Arraba korraa. Jecha gaarii kaa'i. Jecha gaarii kaa'i. Ameen jedhame. Ameen. Mana obboloota keessanii yeroo deemtan yommuu wal to'achuudhaaf wal ilaaluudhaaf mana walii deemtan jecha gaarii waa'ee namaa dhiisa. Yoo gaarummaaf ta'e kaasa. Yoo gargaaruuf ta'e kaasa. Yoo ulfina Waaqayyoof ta'e kaasa. Sana ala garuu jecha gaarii walitti dubbadha. Waan gaariin dubbatamee numne baay'ee jira. Wangeela dubbadha. Wangeela 66 qabna dubbatamee kan hin humne. Ameen jettu. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Akka hin gaabbine gaabbaa akka hin duune tasassataa akka hin duune biiftuun dhiyuu ga'eera lafti galgalaa jira. Dukkani dhufeera biiftuun ifa ishee dhawwachuudhaaf yeroo yartuudha. Biyyi lafaa darbuuf jetti. Sinittani walii keenya akka jaallan nami nama jaallatee kassare hin jiru. Nami nama jibbee immoo bu'aa buufatee hin jiru. Ani waan nama jibbee beddoo guddaan ga'e nama jedhee dhuga ba'umsa nama masakkaru dhageessanii beektu. Jibbi kaansarii jibbi dhukkuba gadhee keessa ni ilaala. Jibbi sin keessa jira yoo ta'u of keessa yaasa. Of keessa baa sagalee Waaqayyoo akkanee obboloota keessan jaallachuudhaan du'aa gara jireenyaatti ceetanii ture. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Hidaan nama akkasinirra hin jiraan. Dhiiga obboleessa keessanii akka dhangalaasne arrabaan. Obboleettii keessan akkamiin obboleessa keessan akkamiin kiristinnaan Waaqayyo wajjin duwwaa jiraachuu miti wal wajjiniinis jiraachuu. Kiristinnaan Waaqayyoon jaallachuu duwwaa miti maatii Waaqayyoon jaallachuu. Ameen. Anama fakkeenyaaf mokee baay'ee si jaalladha dee mokeetii baay'ee si jaalladha. Bakka mana kee keessa siin duwwaan baay'ee jaalladha. Siin duwwaa yoon jedhe yoon dirribeetti dabaluu baadha yoon ijoollee isaatti dabaluu baadha jaalalli kun guutuu ta'a. Waldaan kiristaanaa kan eenyuuti? Iyyasuus siin jaalladha jennee maatii isaa yoo jibbine jaalala ta'a kun. Kanaaf of ilaala. Gooftaan Yesuus deebi'ee nuuf. Ameen. Biyyi lafaa hin darbu. Ameen. Ameen jettaniitu. Mee biyyi lafaa hin darba jedhame. Biyyi lafaa hin darba. Waan barbaaddan gochuu dandeessu mirga isaa qabdu. Dhugaadha mirga isaa qabdu. Otuu Itoophiyaan humna ta'e iyyuu mirga isaa qabdu eessatti iyyuu. Garuu waan barbaaddan hin godhina. Akka tajaajila Waaqayyootanis bara kana nan dubbadha. Waan barbaaddan hin godhina. Ameen. Waan Waaqayyo isinirraa barbaadu godha. Ameen. Nama sin bukkee jiru waan barbaaddan godhineedha. Waan barbaaddan godhina. Waan Waaqayyo isinirraa barbaadu godhineedha. Waan Waaqayyo isinirraa barbaadu. Dabalaatu waan feeten godhineedha. Waan feeten godhina. Waan Waaqayyo isinirraa fedhu godhineedha. Waan Waaqayyo isinirraa fedhu godhina. Jaalala. Ameen. Wal jaallachuu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ani yeroo hundumaa waa'ee jaalalaa yeroo dubbadhu nama waa'ee isaa kaasu tokko hin qaba. Raajii Garboolee nama jedhaman tokko. Jaalala yeroo hundumaa kan isaan lallaban jaalala. Otuma isaa waa'ee jaalala dubbataniiti dhukkubsataan fayya seetan iyya. Otuma isaa waa'ee jaalala dubbataniiti hojii Waaqayyoo gurguddaan hojjetamu. Waggaa hedduu waggaa 40-50 tajaajilanii hojii Waaqayyoo. Bara kana hundumaa tooppikiin isaanii tokko maaliif jaalala. Hin geeddaramne tooppikiin isaanii jaalala. Obboloota ko bara
dargii keessa wariin ani baay'ee hin qaqqabanne umuriin kun qaqqabne garuu nan dhagaa turutti waldaan kiristaanaa bara sana baay'ee ari'atame bara sana kan ture lallaba miti nutti muu dandeessu lallaba gurguddaa miti kan ture akka bara kana tiyooloojii gurguddaa baay'een turre bara sana kan ture jaalala guddaa obboloota wal jaallata amantootatu wal jaallata kanaaf ulfinni waaqayyo isaan gidduu socho'a seexanni gibbii waldaa keessa hin seenu qixrii waldaa keessa hin seenu obboloonni waan wal jaallataniif hafuurri waaqayyo gidduu isaanii socho'a ulfinni waaqayyo gidduu isaanii deddeebi'a seexanni yeroo ma dhufu wachuu jalqaba nan gubaadhe ergen gibbii kana lixee nan cincee maaltu gube jaalala seexanni jaalala hin qabu ka waan mana isaatiin qabna sitti argin jaalalli mana seexanaa hin jiru mana eenyu jira mana waaqayyo jaalala nuuf haa laatu ameen jettaniitu jaalalli hafuurri qulqulluu maseena naman godhu maseena hafuuraa naman godhu hafuurri qulqulluu ija namatti godhu iji hafuuraa tokko jaalala namni hafuura qulqulluu yeroo guutamu mallattoo isaanii guddaan tokko nama jaallachuu jalqaba namoonni hafuura qulqulluun guutamne moo maal maa isheen shimintuun kun jedhu isheen shimintuu miti waan haaraa keessatti biqile meeyyaa jameen jedhame waan haaraan kun nu keessatti haa biqilu keessatti biqile hin dhufe lafa bokkaan irratti roobe akkasumatti hin taa'u ka waa biqilcha ka mee jaalala dhaame dabala jaalala dhaame inni taanu immoo gammachuu Maatiyus boqonnaa shanirran sin geessa warri karaa hafuuraa hiyyeessa taanaa gammadan warri nagaa buusanaa gammadan mootummaa waaqayyoo kan isaanii nuyi maaliif gammanna beektu hafuura qulqulluun tokko yeroo keessa keenya dhufu gammachuu nuu laata hinuma gammanna bakka baanee gallee gamman homayyuu hin qabnu garuu hin gamman ani na yaadadha tajaajila homayyuu uffadhee kan hin bulu hin qabu yeroon tajaajilu nan tajaajila garuu uffadhee kan hin bulu hin qabu waama guyyaa uffadhee oleen hin bula mana kireeyi gaarii ishee qabachuu waan hin dandeenyeef magaalaa shaambuu yeroon tun handaaratti ba'eeni baay'ee kuftuu isheen qabadhe ishee birrii lamaafaa ishee akkasiin qabadhe nyaata warri keenyan tajaajilu turani waan na ari'aniif nyaata har'a yoo nyaadhe guyyaa arfaffaafa shanaffaafa irratti nyaadhe dinnicha wayiisa karaa irratti gurguroo bitee keewwadheen ishee nyaadhe gil anatti dhaga'amu ture nan gammada baay'ee gammachuun hin tajaajila uffannaan uffadhu hin qabu surreen asirraa citeera yeroon ani haleluuyaa jilbi koo modaaleen ani nargu amantoonni nargu lakka ani nargu akka surreen irraa citeeruyyuu suurri isaa jiraam ani nargu natti mul'atu maaliif beektu na golgeera yaadni waaqayyo gammachuun koo guutuu ture namoonni naa yaadda'u waynee mucitti kana jedhu ani ofiifis yaadda'u namoota naa yaadda gammachuun koo guutuu ture hafuura qulqulluudha namni gammachuu dhugaan keessa isaa taa'e gammachuun isaa haala irratti hundaa'u gaafa argatu utaalee gaafa dhabu immoo abba cingaarroon fakkaatu yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deemee jedha gooftaatti gammada mee gooftaatti gammada jedhame mee warri gooftaa qabdan gooftaa qabdu gammada ameen jedhame gammachuun kan keessan gammada gammachuun keessan lafa irratti duwwaa miti waaqa irratti iyyuu sin eeggata haleluuyaa mee gammachuu jedhame haleluuyaa jaartii tokkotu jiru imaammata masgeen jedhamu konfiraansii tajaajiluu deemne tajaajiluu gaafa deemnu jaartiin kun ilmi isaanii isaan gatee badeera ilma tokko qabu biyya keenyaatti namoonni gaafa hiyyooman gimbiitti kan isaan badan maaliif beektu buna funaanuuf gimbiitti badeeran fagootti badan bakka gimbii deeman jechuun fagootti badan biyya bahe bakka nam tokko biyya keenya gimbiitti badan jechuun fagootti waan badeen bakka akka du'eetti lakkaa'amu fagoo wante namni dhaqee isaa arguu hin danda'u dhuguma immoo fagoodha gaafa laalta makiinaan hin jiru transportation hin jiru karaan hin jiru gaachuu kooti inni achitti badeera jaartiin homayyuu hin qaban yeroo nuyi deemnu laaqanni tajaajiltoota kanaa mana kooti jedhan waldaan hin yaaddoofte jara kanoo dhaqanne maal nyaatu jette manni isaanii immoo gannadha bakka waaqa argitu teessanii waan barbaadeen argitu mana isaanii teessanii innaa hin gadhiisune muttatti kolee nu qaban dhanne nu geessan gaafa dhannu goommana yeroon isaa yeroo goommana biqilee boqqolloo keessa baay'ee jirudha
Gommana walitti guuranii affeeranii xiqqoodhanii bira distii tokko gundoo beektuuni gundoo saayiniin jiru gundoon saayyuu isa baay'een tirii ta'eeru isa tureeru ammuma umurii isaanii tureera fakkaata gundoo sun tureera gundoo ture sana irratti gommana sana jok nu godhan ashaboon qabu buddeen godduun qabu yaaddodee jalqabni jiramni yaada namaa eeguusa jalqaban gaafa jalqabnu baay'ee mi'a waanne hin tumne hin nyaanne mi'aaya hin finne nyaanne fin dhugaa dhabu baay'ee mi'a lakka jaartiin irratti kadhataniiru nyaanne finne gaafa ka'uuf jennu keessa koo waan tokko dhufe gommanni kun waggaa kana immoo dhadhaa qabaachuu qaba buddeen qabaachuu qaba saayiniin kun jijjiiramuu qaba hin kadhannaan jedhe waaqayyo ameessa fiduu qaba mana kana dinqii dagameessa argachuu gaafan ka'ee kadhadhu jaartiin immoo dura koo kaateeti yesuus koo kana dadhabaadha jettee amantiidhaan elmuu jalqabdu wangeelaawiin nafaana jiru immoo manni kun diigamee qorqoorroon dhufuu qaba jedhan immoo jaartiin fiigdee dhaqxee girgidda bara dheeraa narra teesseetta jigii maqaa yesuusiin gara booda nuyi kana kadhannee gaafa gallu bulee masaa gojjameen tokko mana namaatii qonnaa qotu warra qonnaa qotu wajjinii walloolee intala jaraa duukaa dogoggoree abbaan dhaga'ee nan ajjeessaneera kanaaf du'a sodaate saa immoo qaba saani isaa reefu dhalti saasaa lafa geessu dhabee immaammaa baran gara keessanitti deebe nan fudhadha yoon deebuu baadhe kan keessani hundumaaf iyyuu ammaa kaasaa elmadhaadhe jaartitti kenne qofaa isa booda dhadhaan dhufe moo dhufne dhufe haleluya me haleluya rame me dabala haleluya rame erga keessanas qabaame wanti gaariin isin hin qabne har'aa kaasee haa dhufu qaba ammayyuu wanti gaariin isin hin qabne waan gaarii isin harka hin jirre waan gaarii mana keessan hin jirre kan garaan keessan garuu barbaadu maqaa gooftaa yesuus hin har'aa kaasee gara keessan haa dhufu galateeffadhaa waaqayyo haleluya kana booda torban lamaan saatti immoo tamasgeenni gimbiitti bade waggaa lama sadii buna bu'atee gurguratee birrii waa gudunfate luuf gaafa dhufu manni haadha isaa jiguu geera wayini haadha koo mana ijaarre qorqorroo luukii 60 dafee ijaaree wambariitti guute maal godhe gimbii isaatti deebe sokke jigde manitiin haleluya egaa kanan kaasee baay'ee dhibeetu immammaa ati armeen tamasgeen waldaa yeroo dhufani maddii isin dhungatanii malee isin hin gadhiisan irra deemaniiti nama hundumaa maddii dhungatanii boo'anii imimmaan irratti dhangalaasanii jirtaa obboleessa ko baga har'a geesse baga gooftaan si eege egaa mootummaa waaqayyootti immoo wajjiniin galla jabaadhu immoo gadhaniiti nama hundumaa irra deemanii lallabni akka dhumeen lallabni lammaffaan kan armee tamasgeen irra deemanii nama dhungatanii haleluya waaqayyo harmoota akkasii nuuf haa laatu waaqayyo abboota akkasii nuuf haa laatu dargaggoota akkasii nuuf haa laatu uneteen ነው የምላችሁ የና ከሲኮ ወልዳ ደቂደቅ ሲኒን ጀዳ ወልዳ ጋፋፍተን ቅርሲን ጀዳ ወልዳ ጋፋፍተን ሲኒት ደጋማ ጃለለከሲ የና ጅራት ደፋ ገረ ወልዳቲ ሚሊኬሰን እንጀርጀራ ጃለለከሲ ወልዳ እንጅሩ ታና ኑይ ኦልሞስት ወልዳ እንጀደም በቃ ወልጋይ ሐዋሳ ኦሮሞቱ ወልጋይ ማለ ወልዳን ጃለለከሲ እንጅሩ ታና ኦሮሞቱ ወልጋይ በቃ ጀዳ መረከነበ ጃለለከሲ እንጅሩ ታና ወልዳ እንጀደም nuyi oromummaa keenyarra kan darbe kiristiyaanummaa keenyaafis wal geenya meen jedhame oromummaa keenyaafis waliin geenya inni guddaan kiristiyaanummaan keenya immoo akka hundumaarra caalee daraaree abaaboo caalaa ija godhatee biyya lafaa dhuunfatu wal geenyame minuma simbukkee jiru sin jaalladha jedhame riili garaa keessarra waylala har'a waan tokko jenne argeen lallabee booda nama simbukkee jiru sin jaalladha jedhame dhuguma garaa keessarra sin jaalladha jedhame ati anaaf nama salphaa miteedha waaqayyo bara kee eebbisu jedha naa jiraadhu jedha ani siinan qaba jedha situ naaf jira jedha heeyyaati ameen jedhame
Ortodoksonni maal godhu guutummaa isaanii manuu gaangee yaabbanne ija isaanii duraa fagaannee amma tuulluun nu daawutti dhaabatanii boo. Inni maal akka fikir jaalalaaf shimina miti jaalala. Waldaatti immoo yeroo wal argan wal hungatanii ammas irra deebi'anii ammas achi gaarii deebi'an jedhi kaakoo waaqoo sochinaadho ammas as gaafatu otuma isaan akkasuma aduunutti dhiya ammas hin akkana jettu yeroo gubanii jettu. Taayim yerootti fayyadaman jedhu kun jettu. Sin caalaa fayyadaman isaan. Sin caalaa fayyadaman yerootti. Haleluuyaa. Ameen. Ameen jettu. Ameen. Warri kana qammastan yeroon kana dubbadhu isinitti dhaga'ama. Warri sanarraa hirmaattanii har'a kana dhabdan. Lubbuun keessan sana shaagaltee warri jenereeshinii kanarraa kana dhabdani baay'ee akkama fiilu gootan natti dhaga'ama. Natti dhaga'ama. Sirriitti akkasinitti dhaga'amu. Warri siluma isaa kana nagarree immoo mucichi kun maal taphatta baay'eetu yoon. Unetiin nama laatu. Waldaa kiristaanaa Waaqayyo jaalalaa naa macheessu. Ameen. Lallabni dhibee jaalalli koo gaadha. Baakino bakka fikir kaallee koo hulluumsa baakino. Jaalalli jiraannaadha hundumtuu lallabaadha. Hundumtuu. Wala garree mayyuu eebbifamna bakka. Akkasumatti wala garree eebbifam. Bakka maqaama bachi bee tokko wangeela dubbisee kasaa boola wala garreema waa'ee Kiristoos yemmuu haasa'anu bakka aduu. እግዚአብሔር ፍቅር ይስጠን። አሜን። እግዚአብሔር ፍቅር ይስጠን። አሜን። ጃላል ኢጃፉራ ጃላል እዶ ጃላል ልጅሩ ዋቀዮ ኮቶደኒ ዋሙን ይንበርባጅስ ጅራ ሲሉ መዩ ይንበርባጅስ በቃ ፍቅር ካለ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ካለ ሁሉም አለ። ዋቀዮ ጅራና ሁንዱማ ቀም ሰበጥኖ ፈካቱ ከነገስ ጃላል ጅራና nu yaddunya afgeeny amen geenya mongeeny geenya meme hingeenya dame hingeenya baka jaalalli jiraannaan sammuu ijoollee keenya keessatti kan warri kaan hin qabnetu biqila amen gaasinitti man hin biqila amen daa'immaniif hin kadhan hin biqila waan guddaan yennaanu jaalala qabaannu hin biqila isaan keessatti amen nu keessatti kanaaf kan isaan biyya lafaadhaan tasfaayee gabbisoo mana hidhaa ta'e hizbiin abeessa Hizbina beza ya geretuani wasena sefa የማዳንችን ለእኛ ዘረጋ ህዝብና በዛ ህዝብና በዛ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያተናጋጊ ከቶ ማን አለ ተወዳዳሪ የለም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ማኔዳ ጌሰታዬ ከስና ጃይቡ ኦቦሌስቶኮ ዱጋ ኑባው ትረ ነማ ጉዳ ነማ ዋቀዮት ነማ ገረ ወጋ ሶዶሚ ቶርበ ጎፍታ ማነ ዋቀዮ ጌሶ ጀለ ማኔዳ ገለ በደርጊ ማኔዳ ገለ ኦቦሎታ ዱበርቶታ ወጂኒን ገለ ኦቦሎታ ዱበርቶታ ሬቡፍ ጀናን አከሲን ጀደን ኦቦሎታ ዱርባ ቶርበቱ ኑፋኔ ዳሜደን አኒሞች በ ማማ ቶኮ ቶኮ ኬኝ አፉርተ መገረፈም ናደን ከነማ ቶርባ ባይሳ ሜቀታ አፉርታ ባይሱ ቶሮ ሜቅ ይበለማ ሳዴተም ኢረቲሞ ቶርባ ደበላ kana hunduma bakka saani anaan garafaan jedheeran agartani jaalala jechuun maa jechuudha beektu turgumii isaa isinitti himu jaalala jechuun deebii nama gaaffii qabu ta'uu jechuudha aamen malsi mohonnoo fikira mals fakkeenyaaf amma as keessa abbaan qabu kan jedhu jiraate lubni kaanii ani abbaa keeti yoo isaan jedhani hinnaa namichi lakkaan abbaa qaba deebii argate gaaffii abbaa dhabu argate obboleessan qabu kan jedhu jiraate taammeen kee jabaan ana obboleessa kee yoonne de deebiin deebi'eef ameen jedhu ameen walii keenyatti gaaffii nu ela jaalallee naa jiraatu walitti gaaffiin taanu waliif deebii taanu ameen waaqayyo walii keenyaaf deebii nu haa godhu ameen ani isiniif deebii isin anaaf deebii ameen haleluuyaa ameen inni taanumoo jaalalli maa ina beektu jireenyuma keenya namaaf hiruudha ameen jireenya keenya namaaf sheer gochuu bakka amanu igaru maal gona beetu yeroo baay'ee yennaa nuuf tolee obboleettii keenyatti toluu didu haleluuyaa akka ishee waan nan gooneef yaa waaqayyo ishee rukutteenaan waan hoshiteef haleluuyaa sharaba ishee rakkiste akka ishee rakkiste naan hin rakkisne akka isa rakkiste nan rakkisne no jaalalli akkas jedhee fokkoru jaalalli akkana hin jedhu rakkinni ishee rakkina kooti peenii ishee peenii kooti qaama kooti qaamni obboleessa koo qaama kooti himboa
hingadda waa'ee boleessa isaa waa'ee boleettii isaa mimee dhugu mana keessanitti maqaa namaa caaftanii namaaf kan kadhattan waa'ee boleessa keessanii boleettii keessanii kan kadhattan jirtu gooftaan sinaa eebbisu warra jirtan itti fufaa kana jaalalli waliif kadhachuu waaqayyo waliif kadhachuu jechuudha jaalala nagaa gammachuu nagaa buusuu lafa dhattanitti dubbii isin dubbattan nama walitti naqataanaan balaa nama walitti araarsitu taanaan isin ijoollee waaqayyooti dubbiin keessa nama walitti araarsa taanaan nama walitti fide taanaan obboloota tokko godha taanaan obboloota gargariin tamsaasu taanaan gaarii kun dhugaa nagaa buusuu gammachuu garraamummaa garraamii ta'uu kennu kan hin qabneef kennu namni tokko nufugii sassataan amala bara dhumaa keessaa tokko sassatu booruuf yaadda'u obboleettii keessanii obboleessa keessanii jireenya keessan hiruu waldaa kiristiyaanaaf hiruu yommuu as teessan warri horii qabdan eenyuun hin gargaara jedha itti yaada eenyutu narraa gargaarsa barbaadamu naannoma keessan duwwaan ilaalina warra sinirraa dhalatan duwwaan ilaalina waldaa kiristiyaanaa keessa laala warra firan qabne laala warra qomoon qabne laala biyyaa haa ta'u warra dullooman warra humna hin qabne laala waaqayyo biratti gatii kan sinii qabu isa waan ta'eef ameen jedhu hojii waaqayyo biratti gatii nuu qabu akka hojjennu kan nu guddaan tokko garraamummaa garraamii ta'u kennu facaasu hin biqila waan ta'eef galanni waaqayyoof haa ta'u obsa of dhowuu kun hundumtu ija afuraati waan guddaan pooyintiin kun guddaan dubbachuu barbaade waa'ee jaalalaati jaalalaan waaqayyo wajjin jiraachuu jaalalaan wal wajjiniin jiraachuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalalatu isa dirqisiise jennaan lubbuusaa nuu laata jaalalaaf safuudha qixa koosi dhaabee isa naaf qophaa'ee fannoo koosi yaabee muda koola kootee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee haa ulfaatu cubbuu koo funaantee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee haa ulfaatu hirruu koo lakkooftee na rakkisteen beektu jaallatama Yesuus koo maqaan kee haa ulfaatu Amen. Jaalali mudaan lakka'u. Jaalali rinan lakka'u. Jaalali mudaa boleettiin lakka'u. Namni nama jaallatu ijattiin mudaa boleettii isaa arguun qabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala. Fannoo irratti illee ilma namaaf gooftaan Yesuus dhiiga isaa yeroo dhangalaasu warra isa ajjeesan iyyuu jaallata. Miti isaaniif kadhate miti. Warruma isa ajjeesaa jiran iyyuu jaallata. Nama si bukkee jiru warra si miidhaa jiran jaalladhu jedha. Dabalatti nama warra si miidhaa jiran jaalladhu jedha. Amen jedhame. Warruma amma si miidhaa jiran iyyuu maal godhachaa jira? Maal godhachaa jira? Jaalladhu warruma amma na miidhaa jiru jettee yaaddu iyyuu maal godhi? Jaalladhu. Hallelujah. Warruma amma na miidhu na jibbu bakka naan qabani na dhiibu jettu iyyuu maal godhi? Jaalladhu. Waaqayyo jaalala waan ta'eef. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Ol kaanee dhaabbannee gooftaa kadhanna.